Torbee darbee eegalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Dagaa Jaartee fi Amuruu keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan raawwatanii lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafamaa jira. Akkam taane akkas taane Oromoo, akkam taane akkas taane. Jaalalaaf tokkummaatiin Oromoon as gahe. uummata Wallaggaa buqqa'aa jiruuf Sagalee nuuf ta'a. Waagoon wallaalle nu fixani bakka warra wajjin yeroo jiraannu mootummaatu hidhachiisa. Milishoota Amaaraatu nu fixani. Waa tokkotu qotoon beekatu wajjin jiraannutu nu fixani. Isa kaanitti galanii qottootiin gajamuutiin fixani qottoo. Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Si barbaadu kana hunduma jalaa kanatti ooluu dandeessu. Yoo ogeessa taate ogeessi immoo mukarra jiraata miti. Ogeessi boollatti gala miti. Ogeessi kattaatti gala. Sabni Israa'el isa isaanii wajjin adeemaa turetti kooluu galan jedha. Dhugaatii tokkicha dhugan jedha. Dhugaatiin sun immoo katticharraa dhugan jedha. Kattichi immoo eenyuun ture jedha? Yesuusin ture jedha. As keessatti waatu na gale. Waaqayyo Museedhaan dhaqiitii kataa sana rukutii jedhe. Katticha dhoofnaan bishaan keessaa yaa'e. Guyyaa biraa immoo dhaqii kattichatti dubbadhu jedhe. Katticha dhoofnaan bishaan keessaa yaa'e. Guyyaa biraa immoo dhaqii kattichatti dubbadhu jedheen. Inni immoo dubbachuu dhiisee dha'e. Kanaan dura ona dhoofteetti as yaamee kana dhooftaadhe kattichi. Kanaafuu biyya kanaanin ilaalta malee ittiin galtu jedheen. Kattichi eenyuun ture jedha macaafni Yesuusi. Aniif isin uumama dadhabaa waa hin baafnedha. Ana malee waa gochuu hin dandeessan jedhe Yesuus. Narraa adda baatanii waan gootan hin qabdaniin. Gooftaa alatti waan goonuu waan finnu hin qabnu. Akkam taane akkas taane Oromoo, akkam taane akkas taane. Gajamoo cabe taane hidda muruu dadhabne, xaddee dulloomte taane tabba ba'uu dadhabne. Bona nuuf darba jennaan ongeen lafaan nu dha'e, ganna nuuf darba jennaan dhoqqeen mataa nu ga'e. Tokkummaa laamshessinee waliif yaaduu awwaallee, amma geenyu irraanfannee akka taanus wadhaadhe. Gidiraa daangaa darbe tuffiif roorroo alagaa dhumaatii qote bulaa du'a uummata nagaa. Nagalchaa jettee kaatee yoon dubbanne qafiraa, abiddi boba'u kun boor mana kees gubuuf jira. Kan haadhoo keef hin taane irraan eeggatiin waan tolaa. Diinni ganda keef miti eenyummaa keef si lola. Torbee darbee eegalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Dagaa Jaartee fi Amuruu keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan raawwatanii lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafamaa jira. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa guyyaa 2 dura baaseen hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee ittiin jedhu godinicha keessatti namoota nagaa fi milishoota irratti ajjechaa raawwate jechuun himatee ture. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa wiixata galgala fulbaana 26/2022 baaseen godinichatti aanaalee Amuruu, Horroo Bulluquu fi Jaardagaa Jaartee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa ga'e 25 irraa kaasee torbanoota 3 keessatti qofaa haleellaa hidhattoota boboo kan shanee jedhaman humnootii hidhattoota Amaaraa Faannoo fi namoota dhuunfaatiin raawwatameen namoonni nagaa 100 ol ajjeefamuun ibseera. Kana malees qabeenyaa fi loon saamamuu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo qabeenya isaanii irraa buqaafamuun dhiyeessiitti deeggarsa namoomaa gahaa ta'e malee haala rakkisaa keessa akka argaman koomishinichi ibsa isaa kanaan himee jira. Odeeffannoo kanas namoota miidhaman qaamolee haqaa fi bulchiinsa naannichaa akkasumas dhaabbilee gargaarsa naannicha keessa socho'an irraa argachuu himee jira. Hidhattoonni waboo lixa biyyattii keessatti tarkaanfii mootummaan irratti fudhatuun bittinnaanii osoo deemanii mana aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti ajjechaa raawwatan jechuun ture ibsi mootummaa kan hidhattoota kanneen balaaleffate. Kaayyoon haleellaa hidhattoota kanaa ajajaa waraana naannichaa Jaal Urjii fi waahillan isaa ajjeefamaniif haaloo ba'uu fi ayyaana masqalaa fi irreecha gufachiisuudha jedha ibsichi. Faallaa kanaan ammoo ibsi addi bilisummaa Oromoo ABO'n wiixata baaseen fulbaana 22 hanga 26tti qindoomina qaamolee nageenyaa mootummaa federaalaa fi humna addaa naannoo Amaaraa akkasumas faannoo dhalattoota Oromoo irratti ajjechaan raawwatameera jedha. Haleellaa gandoota Qilxuu Ceekaa, Haroo Waloo, Tombee, Dangabaa, Haroo Guddinaa fi Dargeeqootichaa jedhaman keessatti raawwatameen namoonni 100 ol ajjeefamaniiru jedha ibsi jaarmiyaan siyaasaa kun. Haleellaan kun Oromoota naannichaa lafa isaanii irraa kaasuu irratti xiyyeeffate kan jedhu ibsi ABO mootummaan saba isaa tokko kaan irratti kaasaa jira jechuunis himatee jira. BBC'n taatee aanaa Jaardagaa Jaarteetti ta'e hordofaa turus magaalaa aanichaa Aliiboo dabalatee jiraatota naannoo sana argachuuf yaalii gochaa ture sababii bilbilli hin hojjenneef hin milkoofne.
haa ta'u malee maddeen BBC naannolee haleellaaf saaxilaman keessaa fira qabanii fi naannolee kanatti dhiyaatan dhukaasni akka ture namoonni nagaan ajjeefamuu fi qabeenyi manca'uu himanii jiru. Aanaa jaardagaa jaartii irraa fageenya muraasa irratti kan argaman namni nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii fi bakka jiraatan hin eerre tokko Kamisaa torbee darbee haleellaa finxaalayyaa maraa raawwataniin firoonni keenya qe'ee isaaniirraa baqachaa gara baadiyyaatti deemaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Ergasii aanichatti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan citee waan haala qabatamaan jiru hubachuun rakkisaa ta'eeras jedhanii jiru. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa dhiyeenya daangaa naannoo Amaaraan wal daangessan irratti hidhattoonni naannoo Amaaraa namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuun himannaan yeroo irratti dhiyaatu kun kan jalqabaa miti. Godinaalee Wallaggaa adda addaa keessatti haleellaa hidhattoonni waboo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa saba adda foon raawwataniin lubbuun namootaa dhibbaan lakkaa'amuu darbaa jira. Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa namoonni nagaan qaamolee hidhataniin ajjeechaan irratti raawwatamaa jiru yaachisaa ta'uu fi mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf dirqama qabu akka bahu irra deddeebiin hubachiisaa jiru. Taatee alanaa kana irrattis koomishinicha ibsa baaseen mootummaan naannoo fi federaalaa haleellaawwan saba bu'uureffachuun naannichatti raawwataman ittisuudhaaf tarkaanfiin fudhataa jiran kan sadarkaa rakkinichaan gituu ol guddisuun nageenya lammiilee tiksuuf haalaan itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabu jechuun irra deebiin yaadachiiseera. Har'a miti duriyyuu yeroo hamminaaf yaaddoo Shakkiif shakkakiin qabnu ijoolleen adamsaaddoo. jaalala dhugaas beekna ijoolleen taaddee birru. Garaa yoo laamne malee sodaanne garaaniif. Hundaan olitti malee eenyu gaditti hin bulchu. Biyya hundaan nu beeka sanyii agarii tullu. Daandii dhugaarra deemna qaqalloon baaroo tumsaa. Maalitti garaa irraa kutattuun sanyii kumsa. Gootummaa keenya taanaan addunyaa qabna ragaa. Faranjiin nu hin dandeessu. Murtee abdii isaa hagaa. Hin qabnus hin dhalchines. Adoodduu sammuun doomaa. Gootummaa keenya taanaan nu beeku warri roomaa. Kan namaas xunneen beeknu. Kanuma keenyaan bulla. Maaraatoonis yoo ta'e fiinneerra miila qullaa. Deenyeetu biyyaaf laanne. Akka Abbabaa Biqilaa. Utuu nuti hin jiraanne biyyuu baddeetti sila. Ishumtamma faarsan kun biyya akkasiin teessu. Utuu nuti hin jiraanne baddeetti har'an geessu. Jaalalaaf tokkummaatiin Oromoon as gahe. uummata Wallaggaa buqqa'aa jiruuf Sagalee nuuf ta'a. Ni maqaan koo Goobanaa Galataan jedhama. Jireenyi koo aanaa jaardagaa jaartee ganda magaalaa jaartammaa duwwaa tokko keessa hin jedhamu. Ani nama hojjetee bulu, nama qotee bulu. Siyaasa kam keessallee kan qabnu hin hojjenna malee qofa malee eenyu bakka walitti bu'ee hin qabu. Garuu utuu yaadiin fira inni wajjin jiraannu qe'ee keenya irraa nu buqqaasa. Kan horre nu saaman, mana keenya saaman, horii keenya saaman, qullaa buufu. Qabeenya qabnu manaan baafanne, horii qabnu manaan baafanne, dabtarii keenya illee manaan baafanne, ijoollee keenya ganneeti baane karaa adda addaa. Har'a immoo kan biraan dhabnee rakkachaa jedhama. Fuula mootummaatti waa jennu wallaalle kun irraa jiru. Waa goonu wallaalle nu fixani bakka warra wajjin irra jiraannu mootummaatu ni achiise. Milishoota Amaaraatu nu fixani. Waa tokkotu otoo beekeetu wajjin jiraannutu nu fixani. Isa kaanitti galanii qottootiin gajamootiin fixani. Qottootiin gajamootiin caccabsanii nu saaman. Maal goona ani xiyyanna waa goonu wallaalle. Kun akkasitti gidiramaa jira. Amma immoo deebii qubannoo amneeti harka namaa keessa kun buufannee jirra. Maal goona waa jennuu qabnu bakka waa jennuu qabnu bakka waaqayyo bichaan nu haqaqqabu malee yoo danda'ame uummanni jiru lammiin Oromoo iddoo jiru jiraate harka isaatu nu diriirfate waa taane otu nu gargaare baay'ee gaarii yaadda waan hin jiru. Dhalli namaa utuma deemu warcaa eegamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Harka keenya bal'ifannee araara siin jechaa jirra. Iji keenuu na mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa.